Obbo Jawar Mohammed ogeessa fayyaa anin beekneen hin wallaanamu jechuu isaaniitiin manni murtii dhaddachaa har'a ooleetiin ogeessi fayyaa kan dhuunfaa isaanii hatattamaatiin akka yaaluu ajajni darbeera. Obbo Jawar Mohammed dhukkubsachuu isaa mana murtiitti erga himee booda namoonni mootummaa keessa jiran ajjeechaa lubbuu isaatiif waan shakkuuf hakiima dhuunfaa malee wallaanamuu akka hin barbaanne mana murtiif ibsee jira. Kana hin ta'u taanaan garuu fayyaan isaa rakkoo keessa yoo gales ogeessa fayyaa mootummaan dhiyeessuun wallaanamuu akka hin barbaanne Jawar ibsee jira. Jawar dhaddacha irratti yaada isaa ibsateenis baay'ee dhukkubsachuu isaa nyaata yoo nyaatus akka isa deebisiisu ibsee jira. Abbaan alangaa gaaffii gaafatameefis Obbo Jawar akka yaalii argatan gaafatamanis kan dhuunfaa koo malee jechuun diduu isaa ibsee jira. Abbaan alangaa namni kamiyyuu qixxeedha yoo riifarii malee bakkuma mootummaan jedhetti yaalamuu qaba jechuunis falmee jira. Dhaddachi bitaa mirgaatiin erga dhaggeeffatee boodas akkaataa heera mootummaa keeyyataa 21tiin Obbo Jawar Mohammed hakiima dhuunfaa isaaniitiin atattamaan akka yaalamuu danda'u manni murtichaa ajajaa dabarseera. Tiodame kore male tiodame kore male namni qabna mal godhe jolishe saba qabna mal godhe ti walif tole male ti walif gale